Ashama akkam jirtu hordoftoonni qeeddoo YouTube marti keessan qeeddoo YouTube subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jechaa jechuudha. Hiriyoonni Abiraamii akka Ermeelaan buttaa jira galtee hin dhageenye. Egaa biiniin dhufeetoo jira jechuudha. Beezinna bilbilteetu sin barbaadanaan jettee. Ishiin garuu dura yeroo ishiin dhuftu jaalala Abiraam qabattee dhufte jaalala Abiraamitti deebi'uuf jechaa turame garuu edda dhuftee maa tokko balleessitee iyyuu hin beektu baay'ee nama gaariidha. Haa ta'u malee maal ishiin jettu hin beeknu. Egaa wanti nuti iyyuu toora galaa jira jaarsonnis akkasumas isin immoo warri nagaafachaa jirtan maal taate jettanii si nagaan qaba fayyaan qaba jechuudha. Baga fayyaa qabaatte sin jechuu jaalan nagaayii. Achi booddee egaa gabaabsaan isinitti maanii isheen hin dhufte jechuudha. Yeroo isheen dhuftetti maal taate jetteeni maamitiin akka fedheeni jechuudha. Haa ta'u malee akka inni hin dhufeef sitti himaa Ermeelaanii Abiraamiidhaan takattaltee dhuftee jirti. Bakka Abiraam jiru jira innaan inni iddoon rafattee jennaani Abiraam egaa abbaa isaatti baay'ee mul'achaa hin jiru mitiree hoteeladha kan inni jiraachaa jiru jechuudha. Osoo haadhaaf abbaa qabu jechuudha nama oolchuu. Egaa hojii isaa sodaateeti fakkaata. Intallis immoo hoteela kireeffattee kilookaayii akka iddoo ruutaa ennanneef ruutaa fan akkanaa ramne waan barbaaduu fi akkas ta'aa jirti. Anis immoo akka isaanii araaramanidha kan inni barbaadu kanadha ennaan sobdaa dhufne kan maaliif dhufti ani kana godha Abiraam jedhee hin yaadu. Jedhe jechuudha. Biiniin Abiraam meexuu qameera isa dhugaan siniin jedhe kaleessa waan dubbate qabaa jireenyaaf jedhamee waan baay'eetu ta'ama jedheera jechuudha. Ani ammayyuu ta'eera taanaanii waatu jira yookiin xonoqqolteetti amma namni hundumtiyyuu gaarii waliif yaadaa hin jiru. Isaan immoo amantii isaanii irraanfataniiru. Afurichis immoo akka inni tsabala hin dhandheedhaa fi tsabala hin dhoowwa Abiraamidhaanii maal isiniif hin galuudhaayi. Maaliifi abbaan immoo baqatee immoo achi immoo taa'uu danda'e. Isa kanaafiyyuu iddoo ishiin jirtu nu geesse na iddoo ishiin jirtu ani hin beeku. Garuu immoo nan gaafadha jettee jechuudha. Intalli jechuudha. Walii bilbiltee jennaan lakki waliin bilbillu jedhan jechuudha. Hundi ishiituu yoomee quba wal qabdi wanti hundumti ishii jechuudha. Amma Ruutaan fi Abiraam araaramuu jalqabnaan jechuudha. Maal godhu isinitti fakkaate kaan isaanii jechuudha. Viidiyoo qaqqabataniitu kootuutti dhandhee jaarsummaa teenyee akka isheen araaramtu taasisnaan jedhaniitu viidiyoo hojjechuu jalqabaniitu jiru jechuudha. Isaa dura Abiraam hin deebitu Ruutaan hin deebitu osoo dhiisedha sana dhiisan akka nama warri deebisu jechuudha. Incorroba isa dhugaan siniin jedhenna baay'ee rifatee kaasiniin jechuun jaaladha. Wanti hundumti yoo dhumateetoo jira sirreeffamaatoo jira. Akkasumallee maatiin lamaan akka wal arganii jaarsummaan lamaan wal arganii haasawaa godhanii Ruutaa kaasofsiisanii obboleetti Ruutaa dubbattee jirti jechuudha. Maleet immoo maal jedhamti? Ishiin isiniin jechuun jaaladha. Amma akkasidha isiniin jechuun jaaladhaayiti namittiin namoonni jechuudha jalatti maal jedhanii akka barreessan beektu tokko jechuudha gubattee bobaatee jechuudha. Jalqaba irratti Ermeelaa ajjeesaati awwaalaati sanaa booda Abiriishii fi Ruutaa walitti araarsaa jettee jechuudha. Dubbisaan ture jechuudha. Nam gakanaatti jechuudha kan inni salachaa jiru jechuudha. Kana namitti maal akka ishiin taate hin beeknu jechuudha. Inni biraa immoo Heeluuyyee jechuudha. Heeluu nama guyyaa meeqadha guyyaa shanaffaa immoo waan ta'e daqalabatii godhatte jechuudha. Ani amma gaaffii guddaan qaba jechuudha. Namoota jaalallee yookiin immoo qalabatii erga godhatanii booddee dubartiin gidduu isaaniitti dhufte jechuudha. Dubartii sana reebuun hin barbaachisu. Tasgabbahanii waan ta'u ilaaluudha gaafachuudha malee jechuudha. Amma Heeluun lafaan ol reebdeeti yaa'abuu ani namanuu maalidha wanti kun jechaanii jira jechuudha. Jechaanii jirti jechuudha. Ishiin sun immoo akkamittiin akkas jechuu dandeessa? Anoo akkaman ta'a anoo sin gaddisiisu jechaanii jirti jechuudha. Amma yeroo nama akkatti miitanii nama akkatti bochistan jechuudha. Rabbi sin dhiisaa xiqquma ishiitti yaadamu akkamiidha jechuun
umuriin mangamii lafa kanarra jiraachuufidha. Namni mee osoo deemuu osoo taa'u waan baay'ee ta'aa jirame dhugaan isin jira. Jaarraa kana keessattuu jechuudha. Maal jiraachuuf ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf garuu baay'ee na gaddisiiste jechuudha. Heeluuni inni biraa immoo intalli kun jechuudha jalqaba irratti haa ta'u malee viidiyoo waliin hojjechaa turanii ibsa jaalalaa waliif ibsaa turanii eessa turte Luul eessa ture? Luul immoo qalabata toshin godhateen dura maaliif ittiin himinnaan jettanii qalabati isin jedhanii godhatatan malee maalidha jedhee yoomii waliif harramanii jechuudha. Dirqama mallatteessuu barbaachisaa? Mallattoo waraqaatarraa maal fayyada? Mallattoo lapheerraan caalumoo? Yeroo tokko akkamitti yaaddu? Atiyyuu balleessaa guddaa qabda. Warri jechuudha namni tokko gaafa dhaqee hiriyaa qabatee waliin jiraachuu jalqabe innumti sin gottottanii waan malkatan kotootuma fiddan maaluma sin dhibee bakka abbaan jireenya isaa akka barbaade haa godhu. Luuliyyuu ammayyuu dogoggorteetta jechuudha. Bakka wanta ta'u calleettee ilaaluu qabda malee intala kana gottottee fiduu hin dandeessu jechuudha. Boruu si irraayyuu rakkoon guddaan hin ga'a jechuudha. Otoo amma si baxabbachise duriyyee sitti bitee maal gootame amma? Maali dhameen siin jedhe? Ani dhugaan sin hin jedhe otoo amma fakkeenyaadhaaf hin fidiin malee finnaan anis mana jeessa malee nama biraa gottotee obboleessa koo obboleetti koo geessee naqu. Karaa danda'ameedhaan jechuudha. Alantii wayitti jechuudha. Gaasii naqeen caaratti godheen asii walitti darbadha dhugaa gubadheera taanaan jechuudha. Inni jechuudha waaqa bakka gubattee taanaan gubuudha bakka. Maalidha mee rakkoon? Haa gaafatu itti sittee shumti karaa ta'eedhaan jechuudha. Malee nama biraa fiddanii maalidha? Bakka ishiin irraa gaatu karaa irra gaatteen jechuudha. Jireenya namaa maaliif diiga? Maalidhaafi inniyyuu sababa fuulduratti maatii fuuldurattanii fuudheedha immoo kanumaa ta'e siyaa fuudhu sirraa kutu. Maal godhu dhugaa dhaloota bara kanaa maaliin godhu shareeree wal dhaabdee kaameeraa hin sodaattu nama hin sodaattu haadha abbaa hin sodaattu hiriyaa hin sodaattu. Inni akkana wal goota namni maalidha mee amma? Intalli ishiin sunis maan jettu jechuudha bareedduudha garuudhaa eeluutti ra'uun qabdu turte maaliif